Batawaaree hagayya 15,2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaarraa oduu idilee isaa kanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin ani Erbuu Dhugaati. Aanaa Limmuu keessatti qonnaan bulaan tokko lukkeelee bilxiginnaan reebame haala ulfaataa keessa jiraachuun himame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Abbaa Wallaggaa Aanaa Limmuu gandaa Daggam jedhamu keessatti torban 2 dura qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Maammoo Yaadataa jedhamu loltoota faashistii bilchiginnaan reebichi hamaan irratti raawwatamuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti obbo Maammoon wayitaa ammaa kana reebicha ulfaataa hidhattoonni murnaa maafiyaa PP irratti raawwataniin fayyummaan isaa haala yaaddessaarraa kan jiru ta'uu fi gara magaalaa Naqamtee deemuun yaalarra jiraachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Qonnaan bulaan lukkeelee sirnichaatiin reebame kun badii balleesse qabaatee osoo hin taane maqaa ilma keetuu bosona keessaa hidhatee lololaa jira jedhuun yakkanii mana jireenyaa isaatii gadi baasuun haala rifaasisaa ta'een reebuu jiraattonni gandichaa heeraniiru. Mataan gabroonfataa Koloneel Abiy Ahimad goleewwan Oromiyaa cufa keessaa ergamtoota isaa gara jabeeyyii summii diinummaa itti biifuun dhimma ba'uun nagaa uummata Oromoo booressuun dararuu, saamuu, doorsisuu fi ajjeesuu akka malee jabeessanii jiraachuun ni beekama. Saamichi maqaa waraqaa miseensummaa jedhuun aanaa Jalduu keessatti hawaasa irratti gaggeeffamaa jiraachuun ifoome. Jaaljiksaa sirnaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduu keessatti shiftoonni Abiy Ahimad torban darberraa eegaluun maqaa waraqaa miseensummaa paartii badhaadhinaa fudhachuu qabdu jedhuun guutummaa hawaasa aanichaa irraa dirqamaan qarshii 1,000 guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti saamichi bifa kanaan hawaasicha irratti gaggeeffamaa jiru kun naga'ee tokkollee kan hin qabnee fi kaabinoonni sirnichaa tooftaa ittiin uummata saamanii dantaa dhuunfaa isaanii irra oolfachaa jiran akka ta'es ifoomsaniiru. Kana malees aanicha keessatti ergamtoonni kunneen maqaa deeggartoota wabooti jedhuun hawaasa nagaa hidhuu, reebuu, saamuu fi dararuu hojii idilee isaanii taasifatanii jiru jechuun maddeen odeeffannoo dabaluun himanii jiru. Qonnaan bultoonni 3 aanaa biroo keessatti loltoota bilxiginnaan ajjeefamuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Lixa Harargee Aanaa Biroo Araddaa 32 jedhamu keessatti hagayya 11,2026 loltoonni Koloneel Abiy Ahimad qonnaan bultoota 3 irratti ajjechaa suukanneessaa raawwachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Ibsaa Mohaammed Abdullaa, Hussein Umaree fi Jamaal Zeenuu kanneen jedhaman ta'uun eerameera. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen qonnaan bultootaa fi abbootii warraa siyaasa kam keessa hin jirre yommuu ta'an sababa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun yeroo dheeraa fidamanii raarfamaa ergaa turanii booda mana hidhaa keessaa baafamanii kan ajjeefaman ta'uu dubbatu. Aanicha guutummaa keessatti yakkichi gaa'isaa fi suukanneessaan akkasii hawaasa meeshaa maleeyyii irratti irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuu hordofee egereen jiraattotaa sadarkaa yaaddessaarra kan jiru ta'uu maddeen dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun uummatni nagaa naannoo Itoosaa keessatti ajjeefamuu fi dararamaa jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasichaaf Jaalii yaadannoo Oromiyaa. Godina Arsii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti murni bilchiginnaa waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun kan durii caalaatti dararaa ulfaataa irratti qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Haaluma kanaan aanaa Etoosaa ganda Sibuu Abaadir jedhamu keessatti namoonni nagaan sababa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu ni nyaachistuu fi daandii agarsiistu jedhuun ajjechaa, saamicha, achi buutee dhabamsiifamuu, gubaatii manneenii, hidhaa murtii hin qabnee fi yakkootni waraanaa kanneen biroon irra gahaa jiraachuu addeessaniiru. Murni bilchiginnaa maqaa Oromoon aangootti dhufe aangoo isaa tikfachuuf waggoottan 7 darbaniif qe'ee Oromootti humna waraanaa bobbaasee mancaasuu jabeessee itti fufee jira. Hawaasni Oromoo murna bilchiginnaa haleellaa cimaan irra qaqqabuu irraan kan ka'e mirga isaa sarbamuun akka bineensaatti dararamee lubbuu isaa dhabaa jiraachuun ni mul'ata. Uummanni Oromoo rakkoo ulfaataa amma sirna PP'n irra gahaa jiru keessaa bahuu kan danda'u qabsoo haqaa waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru keessatti cichoominaa fi tokkummaan hirmaatee gabrummaa ofirraa qolachuun egeree isaa murteessuun dirqama filmaata hin qabneedha. Oduu biyya alaatiin ammoo erga waraanni jalqabee guyyaa guyyaan boba'aan Iraaq alergii olaanaa ta'uu ministeerri biyyattii ibse. Jaaluu Gufaa Diinaa waan qindeeffate qaba.
Jalqaba baatii hagayyaa irraa eegalee giddugaleessaan guyya guyyaan boba'aan Iraaq ergitu erga waraanni baha giddugaleessaa Iraanii fi Ameerikaa gidduutti ka'ee booda isa olaanaa ta'u ministeerri boba'aa jimaata kaleessaa beeksiseera. Ministeerri boba'aa Iraaq Baasim Mohammad Kudaayir ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin akka jedhanitti jalqaba baatii kana irraa eegalee alergiin guyyatti barmeela miliyoona 2 ga'eera jechuun walumaa galatti naannoo barmeela miliyoona 26 ta'uu himan. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwataniin booda erga rakkoon kun jalqabee yeroo jalqabaatiif akka galma ga'e kan dubbatan yoo ta'u, Iraan ammoo daandii bishaanii daldalaa boba'aa fi gaazii addunyaatiif murteessaa ta'e cufuudhaan haaloo ba'uu ibsaniiru. Waraana dura Iraaq guyyatti naannoo barmeela miliyoona 4 kan oomishtu yoo ta'u, ji'atti giddu galeessaan barmeela miliyoona 105 kan ergitu. Irra caalaan isaa buufata boba'aa Baasraa ishee irraa karaa Hormuz irraa ergite turte. Hoogganaan dhaabbata gabaa boba'aa Iraaq Ali Nizaar torbaan darbe gaaffii fi deebii TV irratti taasisaniin akka jedhanitti Iraaq ji'a adoolessaa keessa karaa Hormuz barmeela miliyoona 35.5 hanga 37tti ergiteetti. Barmeelonni miliyoona 7 kan biroo karaa ujummoo gara buufata doonii Turkii ergamaniiru. Akka ragaan Soomoo ibsutti Iraaq baatii caamsaa fi waxabajjiitti boba'aa jikkita miliyoona 32 ol karaa hedduu ergiteetti. Kunis buufata doonii kibba ishee irraa barmeela miliyoona 20 ol ta'a.